A little piece of it from Poe, but he couldn't stop it. City won. Tapha Premier League Ingiliz torbee lammaffaa sanbata duraa fi dilbata taphatameen Manchester City, Liverpool, Tottenham morkattoota isaanii injifatan. Chelsea immoo harka kennee jira. Akkam nagaa keessanii dhaggeeffattoota keenya. Kun qophii ispoortii yeroo hunda isinii dhiyaatu burqaa istiidiyoo irraa Anawaa Jeesmiinii laayikii sheerii godhuu hin dagatina. Tapha lammaffaa Premier League Ingiliz sanbata duraa taphatameen Manchester City dirree fi deeggartootaaf fuulduratti Newcastle United tokko duwwaa injifatee jira. Tapha kana irratti Manchester City olaantummaa taphaaf fudhachuudhaan yaaliiwwan goolii hedduu taasisee haa ta'uyyuu malee daqiiqaa 31ffaa irratti taphataan sarara fuulduraa biyya Argentina Julian Alvarez goolii galchuudhaan Manchester City akka injifatu taasisee jira. Gama Newcastle yaaliiwwan yaalanis goolii osoo hin galchiin hafanii jiranii. Gama biraatiin immoo Liverpool Bournemouth simachuudhaan dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti injifatee jira. Bournemouth daqiiqaa sadaffaa irratti goolii lakkoofsanii dursa yoo qabaatan illee daqiiqaa 28ffaa Luis Diaz goolii galchuudhaan Liverpool wal qaxxisee jira. Taphuma kana irratti Saalaan daqiiqaa 36 irratti Jootaan daqiiqaa 62 irratti galchuudhaan Liverpool Bournemouth akka injifatu danda'ee jira. Gama biraatiin immoo Manchester United fi Tottenham taphni hawwiidhaan eegamaa ture. Olaantummaa Tottenham ofisaliin goolabamee jira. Tottenham dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti caalmaa taphaaf fudhachuudhaan Manchester United 2-2 injifatee jira. Tapha kanarratti daqiiqaa 49 irratti Saariin Tottenhamiif yoo galchu taphataan Manchester United daqiiqaa 83 irratti ofitti galchuudhaan Tottenham gargaaree jira. Taphuma kana irratti wal qabatee taphataan ittisaa garee Manchester United lakkoofsa 5 kan uffatu Harry Maguire ammoo Martinez bakka buufatee jedhanii deeggartoonni hedduu itti qoosaa jiranii. Gama biraatiin immoo Riikardii ofitti galchuu eenyu akka qabaatu eegamaa jira. Taphoota biroo afan immoo Brighton Wolves 4-1 injifatu. Brentford Fulham 3-1 injifatu. Tapha dilbata taphatameen immoo Aston Villa Everton 4-2 injifatu. West Ham immoo Chelsea 3-1 injifatu. Ganna kana maallaqa hedduu baasee jijjiiraa taphattoota hedduu kan taasise Chelsea torbee lammaffaa kan homaa milkoomne fi gama biraatiin immoo taphni har'a galgala eegamu Arsenal fi Crystal Palace hawwiidhaan eegama. Hundi keessan akka ilaaltanis hin jedha. Qophiin keenya xumuree jira.